واي وليقلتي رتي عسوا جرنقامي يوغا وليقلني على قل اللي وانتكا مرقي أورمو رأي إقامي أورمون تيني أكا فيتتي يو بردي أكا فيتتي يو ديمتي أكا فيتتي يو قلتي أورمون قفتي نيون أجيسامين بيسان كيستي أجيشان أمت أورمو راهيدان أمت أورمو را يو كها فتاتي وان بريدا رئيسيني قليمتي نتليني وانا قبانو فنجرو أكا سيجال مرو خينيان اللي ولا قرر أكا سمي ربي نجي عبوس وعون داف والله نجي عبوس بيتي نجي ستي نجي نهبو مي دعاي قدا سومنا كان أي نما نجي في ركيس أنا ما توقو مالي في نجي هدو بريدا دا ومن خيني نجي عم بوبي نجي أنا كقلو بربان وان تيفو سانو مافو نجي نابومي Oromoon sanuma gaafachaa ture waan biraati miti. Oromooni maaliif qeekii irratti du'aa maaliif saamamaa? Siigalee san qofaa miti immoo gaafii ofiillee qaba. Wanta biyyaa baheef qaba. Wanta hubaratti galeef qaba. Ilaalamee gawaan hundaafuumi. Wallaahi ulfaataadha. Gaafiin Oromoon qabdu gaafiin baay'ee nama dhibuullee miti garuu jarri wanta akkana ta'aniif hin beeku. Rabbi saba keenya haa tiksu garuu beela jira, rakkina jira, buqqa'u jira, saamamu jira. Oromoon kun ummaan irraa dhaabbatudha. Gaafii afaaniitu jira, gaafii finfinneetu jira. Gaafii hedduutu jira. Oromoon ka Harar jiru, ka Arsii jiru, wanti inni itti du'eef gaafii finfinneetii wal qabatee gaafii afaanii, gaafii alaabaa, gaafii hedduu jira. Rabbiin nu asirreessu maraa itti dhufnee ilaallaa jechuu barbaadeeti. Akka amma isaan itti deemaa jiraniif wanti isaan haasan tokko laaltu maki xiqqoo maaliif haasofni kun naannoo Oromiyaa qofarratti haa gabaabbatu firree jedhuuf jira irri naftanyaa kun mootummaa federaalaa wajjin mari'achuu qabanii Oromoo waan akkasii odeessu kun hin taajine yaadu qaamni sadaffaan inni jedhamu sunillee dhugaa ta'e akkas ta'e xiqqoo waan gartee tokko iyyaa qaba jedhee amana. Meegaan itti beeytee akka usneetu jiraanitis social media qabnu irratti yaada keenya hin ibsanne laammaatu maaliif jarjaruun bareedaa miti waan hundaafuu gad dhaabbannee maal akka ta'u xarafa qabnee akkasii miti akkanaa miti jechuu osoo hin ta'in gista akka takka dhaggeeffachuu dhabuu keenyaa fi akkanumatti xarafa qabnee deemuu keenya waa hedduurra nu muda waan ta'eefu sanumaa fi meenutis dhaggeeffatuma jirra laalumatti jirra karaa kamii akkamitti ta'a akkasii hundi keenyaa nageenya barbaanna ilmaan Oromoo hundinuu nageenya barbaada. Namni lola barbaadu dirqama lolli fiif nu dhufee malee nuti lolatti hin dhayne ammallee wanni Oromoon baruu qabdu namni Oromoon baruu qabdu osoo hin ta'in namni diinni baruu qabu jechuu barbaadeeti. Nuti lolatti hin dhayne lolaatu nutti dhufee nuti nagee barbaanne osoo jennuti nutti dhufanii nu jeesanii kan nu saaman waan ta'eefu gad dhaabbannee ilaalleeti maal akka ta'u ilaallee gaa waan nuun taane nuti akkuma duraanitti qeeqa keenya bannaa jechuudha. Yaada mataa keenya. Sirriidha makii maal sitti fakkaate addunyaa marratti addunyaa kana irratti yoo kofodatu taate lolli tokko akirri isaa faluma ta'a araaruma ta'a addunyaa marratti yoo fudhatte jechuudha. Garuu akkamitti gaafiin Oromoo kun gaafii bara hedduuti. Gaafiin kun akkam ta'a waan jedhu itti nuufne ilaalla maaliif akkam isaan odeessan kanatti hin ta'u qaamni sadaffaa wanni jedhamu wanni akkasii yoo jiraatellee itti dhufne ilaalla maraafuu amma keessa seenuu hin dandeenyu wanta hin beekne keessa hin seennu. Rabbiin ummata Oromootiif keeriyaa fidu. Har'a ammas makii wannooni qamadii har'a kontorbaandii ta'e qamadiin biyya keessaatti jechuudha. Qamadii fuutee gaariidhaan yookaan baajaajiin ganna keessa deemuu hin dandeessu. Si qaban. Har'a daabboon tokko gaafa duraa birrii 5 ture har'a birrii 10 jira. Har'a kaleessa yoo nuyi yoo caqaste jechuudha. Daabboon akka bunaa duraan buna qabanii gandarraan oo deemtu yookaan oo feetee deemtu har'a qamadii gadi baatee gurgurachuu hin dandeessu mootummatti gurgurasa wanni akkasii beelli biyya keessa jiru rakkinni biyya keessa jiru namoonni garii nama yoo mootummaa namni yoo qeequ akka waan jibbaa waan akkasiitti fakkaata akkasii ni miti namni keenya gabbayee galuu dadhabee namni keenya hin saamamaa hin tumamaa daangaan cabee dhufeetiin ajjeefama kanumarratti kanuma jibbinanu maaliif yeroo Oromoon biyya bulchu jedhuun kun ta'a jenneetiin falmina malee nu nama tokkorraa rakkina qabanneeti miti.
Sigalee akka ilma Oromoo tokkotti saba kee yoo miidhamu artisti si dhukkuba. Kanaafuu kana kan qajeelee Rabbi biyya keenya nagahuu nu godhe haala siyaasaa lamaan iddoo lamaan araara bu'u immoo nu wanti keessa beenu hin jiru. Garuu ka hayyoonni ni beeku akka Oromoof ta'utti akka gaafiin Oromoo deebi'utti yoo ka araaraman ta'e gaariidha. Garuu akka gaaf duraa abbaa gadaati maaliyyoodha jedhanii nama galchanii warri galillee kaan marziidhaan kaan immoo walitti deebi'u waan ajjeesoo ta'e. Kuni bari gaaffii anaatu siyaame gali abbaa kiyyaa siyaame gali gaaffii san himteera. Mirqama waan irratti walii galantu jira. Walii galteen wanni irratti galan waa'ee sabaati. Sanumaafuu meegaa waan hunda waan deemu hunda numa laalla nuti. Dura deemnee naasofnu. Nuti maaliif beektoonni illee ni dogongorani namni dogongora addunyaa kanarra hin jiru. Wanni hin taane yoo ta'es hin taane jenna malee eegala irratti ganaa akka eegalanitti balleessuu hin qabnu warri sooshaal miidiyaa kanarra jirru gad dhaabbannee maal akka ta'u maal akka deemu waliin laalla. Sirriidha. Rabbiin maraafuu Oromoomaaf keeriyaa fidu. Uummata biyya addunyaa sabaaf salammii maraafuu nagaa haa buusnu. Sanuma barbaada. Nageenyi haa jiraatu. Gaafiin Oromoo haa deebi'u kanuma barbaada. Siigalee? Akkasii inshallah du'aa ima goona. Hayyeta. Okay. Wanti biraa maaltu jira? Haarofti maalirra jirti? Maal jiru bakkaani akkamatti fataa jechuun jirame. Xiqqishoo akka walii gaggalanii nuti xiqqishoo ni fataa inni egaa xiqqishoo amata meeqa guutuu iyyaa baane. Wallaa dhugaadha. Fataa jedhi wallaa. Siddaa tolu. Walii galtee mallatteessan nuti. Fataa inni. Fataa jechuun gaariidha. Coba juga. Ya. Gamme aku ni cinta. Ani syugutin tesan akan midara di bad. Ani syugutin tesan akan miganggalat. Ani syugutin tesan akan mimatan abad. Nawali ini dia mah. Nawali ini dia mah. Dura dan nawari sagam. Yo nawali ini dia mah. Okay. Nawali ini dia mah. No jabar risa afan ingilifatin. Afan ingilifatin no ja. Hindi mujattanii idda barreeffama dheeraa barreessan noo jechuu gaggabaabsaa barreessa. Ni aartan namni giseen adabeen hin beeka. Sanumaafi nama jara biraa hin fidne. Isin garee miti ani immoo adabamuu hin jaaladhu. Oromoo waliin taphadhee adabame natti tola. Maaliifi lammii kiyya waliin na adabus rakkoo miti. Garuu jarattiin rakkoo qabdi. Narraa waan ta'eef adabbii isaan hin jaaladhu. Sanumaaf dhiifama na godha. Esa jirta maalo kotu na wallahi akkanadha baqa inni gaa hundi keessanuu fudhadhee yaada keessan waan ta'eefu galatoomaadha. Esa jirta